yaada xiqqoo kennee darbuu barbaada. Mootummaan kun kan Oromooti waan of harkaa qabnuti kan keenya fakkaachuu didee warqii of harkaa qaban akka meetiiti akka jechuuti kuni jedhu. Mootummaan amma nuti gaafa qabsoodhaan dhufee ce'umsa kana nu ceesisaa jedhamee imaanaan gaafa itti kennamu hundumtuu deeggareetti ture. Dhuguma jedhee jaallatee dhuguma Oromoon aangoo qabate jedhee ture. Boodana gaafa arginu garuu akka inni hin taane barre. Isaanis nuti Oromoo miti jedhani. Nuti mirga sabaaf sablammi mirga nam tokkee hundumaafuu falmina malee Oromoof miti kan dhaabbane sabummaafis miti sabboonummaas nu ilaaluu jedhanii dhiisanii deemaniiru. Osoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy ta'uu baate Oromoon yoona mirga isaa guutummaatti gonfatee ture. Muummichi ministeeraa danqaa osoo hin danqe osoo Oromoodha jedheetu waan meeqa ofirraa kutee waan meeqa obsee har'a lafisa daangaansaa weerarame ijoolleen isaa hidhamtee ijoolleen isaa warri kaleessa qabsoo kana finiinsanii wannoo godhan har'a intarhaamuu jedhanii arrabsamanii salphatanii qisbi wannoon isaanii hamleen isaanii cabee qalbiin isaanii akka cabu hin ta'an turan. Osoo orma ta'eeti akkuma kaleessa dhaabbanne ofirraa gatuu dandeenya ture. Garuu nam keenya jenneetu nam keenya seeneetu waa hundumaa obsaan bira tarree bira dabarre jechuudha. Amma garuu akka hin taanedha kan nuti barre. Maaliif amma Oromootu biyya bulchaa jira jechuu hin danda'u gara kooti. Maaliif isaanuu dubbataniiru. Fakkeenyaatiif naannoo Amaaraatti namoonni aangawoonni isaanii yeroo dubbatan warri aangawoonni isaanii guguddaan yeroo dubbatan isa fuula dura jiru kan ilaalana hoomacha inni arafaadha ka jedhani openly bahanillee maal jechuudha kun jedhanillee tarkaanfiin takallee hin fudhatamne wanni tokkollee wanni dubbatame hin jiru. Gatii hin qabdani hoomacha kun arafaadhaan fuula keessan dura jiru kun jedhee wayita dubbatamu kun maal jechuudhallee hin jedhamne jechuudha. Kanaatiif nam sanaa miti kan tuqamu nutiidha Oromoodha akka jiru kan salphatu jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo karaa Abiy Ahmediitiin salphattee hin salphattee duutee malee karaa paartii kana hin duute jechuudha. Asbira maal jettatin sabboonummaan Oromoo Abiy Ahmed sabboonummaa Oromoo keessa guddachuu dabri sabboonummaa Oromootiin dhaabtee saniyyuu yeroo waraana tajaajila waraana guddaa Khalixatti jeefame. Risk godhuuf waan hedduu yaaluusaa fa dubbate ture barii uummata irratti sabboonaa miti naan jedhanii sabboona ta'uusaa gizee dur dedeebee dubbata. Abiy Ahmed sabboona moo ODP ammaan tan jirtu tuniin sabboonuma Oromoo dura deemtifti moo sabboontota dhawuu jirti. Sana hojii dhubaadhe hojiirraa laallee jenna beekta silaas akka biraa akkatti itti jedhale jiru. Humni amma jiru aangootti ergii dhufee booda Oromoyaa keessatti maaltu tahaa jira bakkoota biraa maaltu tahaa jira isa jedhurraa yookaan sadarkaa duraatti anna gammachiisu alaani kanneen har'a aangoorra jiran miidhaa sana keessa darbuu isaaniiti argan xiqqeeffamuun arrabsamuun namaa gaditti ilaalamuun haggam nama laalessitu arganiiru isarraa baratanii dhiisuu dhiisanii immoo har'a deebi'anii uummatuma isaanii irratti akkas uummaticha xiqqeessuu hidhuu hiraarsuu waan kun waggaa argu xiqqoo ishee sabboonummaa isaaniitti na shakkisiisa jechaadha. Golgaa ta'uuf hin dandeenye. Dhugaa dubbanna yoo ta'e jeequmsi naannoo Amaaraarra moo Oromiyaa keessarra baay'ata jennee ilaallu. Amaaraa keessa takka Agawuu wal fixu. Takka Qimaantii wal fixu takka Walqaaxxii Agadeetiin deema takka yuunivarsiitii keessatti ijoollee Oromoota ajjeefama homtuun jedhamu reeffatu nuu deebi'a sanallee namni sirnaan nuu gaggeessu jiru achi hin tumamti ijoolleen Oromoo jeequmsa kana hunda callifameedhuma ilaala maaltu ta'eete gaamma Oromiyaa keessatti Wallagga shiftaa jiraa jedhame Gujiif Boorana shiftaa jiraa jedhame har'a Buraayyuu fi as keessatti maaliif hidhama nam Oromoo ta'e asxaa alaabaa Oromoo ishee jettu sana asitti fannifatee namni deemu wabiin qabu as keessatti. Kanaafuu sabboonummaa Oromoo kan maaliif jibba Abiy Ahmed ilma Oromooti sabboonummaa Oromoo tan sodaarraa qabu moo sabboonummaa Oromoo tanatti hin deemsifneef jibba. Rakkoo isaatu Politika Itoophiyaa sababa umrii isaaniitiin wallaalan. Gaafa warri Itoophiyaa leellisan si faarsani kuftee bari. Akeeka kanarraa si jallisu. Itoophiyummaan isaan akka ijaaramu barbaadanii fi uummanni akka itti ijaaramu barbaadu wal dhaye.
nuti dimokiraasii walqixxummaa bilisummaa dhaan uummanni kan filateen bulfamuu qaba saboonni sablammoonni immoo fedhiidhaan walitti dhufuu qabnaa amma dhiibbaadha beektaa walitti harkisuudha isuma duraanii sanaa jecha hangi sun hin sirreeffamnetti immoo namoonni kaleessa isaan faarsan akka mataattis ta'e akka jaarmaatti har'a isaan waliin hin jiran.